abban kunniin beektan isaanii adii duree akka tasaa alatti beekaa gurraacha beektanii. Gurbaa otoon harkin heerumteeti gurbaan gurraacha. Jechuun araba biratti yoo ilaaltan gurraachuma akka magaala diimaallee yoo ta'e. Araba hojii maa waliin laalta gurbaa fi araba waliin fiddaate hayyee oofime. Kan hoggaa tokko mana araban hojjataa ture alas waan tokkos namatti abashaas maan tokko illee argine ture egaa hoggaa tokko guutuu mana keessatti maaluma araba kanan argaa ture waan araba guyyuu ijaan laaltuuf diimaa araba diimaa waan laaltuuf gizee mucaan si dhufee si gurraachome jechuudha. Akkasuma dhugama jirtu sheek. Ayyee. Arrarraa silkii kiyyarratti hin waliin jedhee silkii inni beeku cufeen. Eega isaa agarte booda moo? Bakka biraazariin mucaan abbeeraa kootis na kadhatee namni jibbaatee nama akkanaatti neeru modee maal goota jireenya gaarii jaalcha qabeenya akkana qabaan qabeenya irraa dhimma hin qabuun jedhee lollee dawwalee maatii mate akkana himatee abbaan koo dawwalee na gaafannaa hin barbaadu ni kaasaan irraa buusa hin abbaatiyyaa. Ayyee. Solee bu'aatti birrii 20 fuudha balleessaa itti birrii 20 eessaa fuudha narra koon qabu birrii 20 anan kafalaa birrii warra kafalaatiin kanarraa hiikaan jedheen. Ayyee. Isa booddee sheeka birrii 20 abbaa koorratti ergeerra taayii kanarraa xumuraannaan abbaan kiyyas birrii isaanii fuudhee waamee koota birrii keessan fuudhaa irra mucaan isin hin barbaanne dirqama miti jedhee inni danii beektanii sheeka isin nama akkanaati nama abbaa kabajamaa akkanaan argine nuti soddummaa keessatti irraa addachituu hin barbaannu birrii fudhannu mucatti matee isin xiqqoo nu kennitan malee abadan hin fudhannu dhanii dadhabanii birrii fudhachuu didanii. Tabiraa nu kannaa jaanii. Isinirraa cibsuun barbaadu namummaan akka isiniitu hin jiru soddummaa isinirraa hin fagaadhu isin duddayyuu mucatti obboleettiin hin jirtu akka isin ulaadhaa isinuuf kennaa jira. Hindi abbaan kiyyan barbaadu hindi danii akkasi bakka biyattiin booda ibsiyettee akkasitti hoggaa booda erga turanii booddee maati jedhe mucaan kun sargii godhaa akkas godhaa akkasi godhaa na gurguraa na abbaan kiyya laachaan poolisoota akkasiin barbaadu sargii barbaadda yoo taasaan sargii daggafachuu. In barbaada akkuma shari'aan kaa godhina godhanii akkasii kenna kana dhalaan waan tokko wanta isin sargii godhu hin jiru jedhee achirratti wal dhaabanii mucaanis aaree intala biraa fuudhee ishee. Aaree intala biraa fuudhee ayyee. Infittuu isaati dheereessite ayyee. Amma kan gaa. Birriin sun ishee kan kafalamne mucaan akkasii gargar baanne anis nama walitti heerume birriin sun akkasumatti haftee beektan ishee. Hai gurbaan siniif duuba akkama heerumtaati. Lakam jani ka jedhe warra dawwalee bakka eegsiin illee barbaadode abbaan kiyyallee obboleeyyallee dubbatanii maatiin isaallee dubbatee achumatti xumuramte dubbiin kiyyaata isaa hiikamte. Amma birrii 20 san hin kannamneedha akkasii mi gaafin ta'e. Sheek. 20 san birrii 20. Birrii 20 san sa'aatii abbaan kiyya kadhateetti hin didanii booddee akkasuma akkas taatee baddeen kafalamne birrii suni amma yaaraam akkam birrii sana dirqama kennuu dura jira. Yoo jaalatanii dhiisan gaanuma dhiisan bakka yoo jaalatanii dhiisan lakkin fudhannu jaanii yoo didan uma. Intala biraan nu kennaa jedhanii yeroo sanitti beektan intala kennaa isinirraan cinnoodhanii didanii. Intala biraa sanillee ka diddanii biree isinis innillee intala biraa fuudheefi. Isin amma erga kennanii fi kaanii dhiisee kumaata biraa fuudhee shee. Isin amma birrii 20 firraa agartee fuudhaatii warraa geessa warra gurbaati gurbaa dubbisa. Akkas. Dirqama geessuu qabnaaf. Asilaa waan namaa nyaachuu ta'a. Laun. Dirqama geessuu qabdan.